Ashama kam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Dararaan maqaa waboon uummata Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufee. Duulli finxaaleeyyii Amaaraan Oromoota dheengadda paarlamaa keessatti dubbatan irratti banamuun gabaafame. Muummeen ministeera Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqi xiyyaara gatii qaalitiin fayyadamaa jiraachuun isaanii barame. Tigraayitti loltoonni nama 4 kararratti ajjeesuu ijaan arge jedhe MSF. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu Ahmed Siraaji amma oduu bal'inaan. Tarkaanfiin waboo itti fufee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa keessa socho'u gaara abbaa seenatti waraana mootummaa Itoophiyaa haleellaa cimaan hedduu ajjeeseen kaan madoo adabuun beeksise. Waraana bilisummaa Oromoo nutti agarsiisa jechuun humni addaa Oromiyaa qonnaan bultoota irratti rasaasa dhukaasuun barame. Akka odeessi maddeen irraa argame ifa godhutti guyyaa kaleessaa Bitootessa 25 2021 lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuuruu ganda Ejeree Goromtii iddoo addaa Toluu jedhamtutti humni addaa Oromiyaa waboo nutti agarsiisa jechuun qonnaan bultoota 2 manaa baasuun rasaasaan rukutanii jiru. Qonnaan bultoonni rasaasaan rukutaman kunneen obbo Lammeessaa Tafarraa fi obbo Rattaa Addunyaa jedhamu. Akka maddi kun dabaluun ifa godhetti obbo Lammeessaa Tafarraa hospitaala Shaambuutti geeffamee yaalamaa kan jiru yoo ta'u obbo Rattaa Addunyaa ammoo akkuma rukutameen bosona keessatti gatamee jira. Uummanni akka ittiin dhiyaanne waan dhorkameef lubbuun jiraachuu fi du'uunsaa adda baasuu hin danda'amne. Uummanni keenya akka firii mukaatti bakkeetti harca'aa jira waan ta'eef uummata keenya keessaa fi alatti nuuf iyyaa sagalee nuuf ta'a jechuun maddi kun dhaamsa dabarfatee jira. Obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa kaleessa mana murtiitti dhiyaatan gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Obbo Lammii Beenyaaf obbo Daawit Abdataa ji'a 3 booda guyyaa kaleessa yeroo jalqabaaf mana murtii federaalaatti dhiyaatan. Qondaalota abaa olaanoo kata'an obbo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa ajjeefamuu artist Caaluu Hundeessaa booda namoota siyaasaa Oromoo mootummaa Itoophiyaatiin hidhaman keessaa warra tokko ta'uun isaanii ni yaadatama. Manni murtii waliigala Oromiyaa yeroo garaagaraatti akka isaan ittiin himataman kufaa taasisuun bilisa isaan baasus poolisiin mana hidhaatti jijjiiruun yeroo ammaa kana godina Shawaa Bahaa magaalaa Moojootti hidhamanii jiraachuus gabaasaa turuun keenya kana yaadatamudha. Komishiniin poolisii Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa kana mana murtiitti dhiyeessuu diduusaaf akkasumas ammoo ajaja mana murtii hojiitti hiikuu dhabuudhaan obbo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa hiikuu dhabuusaaf komishinarri komishinichaa obbo Araarsaa Mardaasaa mana murtiitti dhiyaatanii deebii akka kennaniif manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha akka sabbataa beellama qabatee jira. Bu'uuruma kanaan abbaan alangaa Oromiyaa himatamtoota kanarratti oliyyannoo fudhateen manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa guyyaa kaleessaatti beellamuusaa kan yaadatamu yoo ta'u hidhamtoonni siyaasaa kunniin guyyaa kaleessaa mana murtii federaalaatti dhiyaachuu isaanii maatiin himaniiru. Obbo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa oliyyannoo abbaa alangaa Oromiyaan mana murtii federaalaatti fudhateef guyyaa kaleessaa deebii akka kennaniif dhiyaatanis abukaatoon isaanii himannaa kanarratti qophaa'ee ture. Obbo Boonaa Yaazoo magaalaa Adamaatti poolisii Oromiyaatiin guyyoota 2 dura sababa hidhameef beellama kaleessaa irratti deebiin osoo hin dhaga'amin hafuuf dirqamuu maatiin himaniiru. Sababa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun hidhameef deebiin kun utuu hin dhaga'amin darbuun manni murtichaa beellamatti eebila 12 bara 2013 akka qabate miseensi maatii himanii jiran. Ji'oota 3f mana murtiirraa ittifamuu ilaalchisuun dubbii himatamtoonni dhaddacha irratti dubbatan sababeeffachuun manni murtichaa maaliif akka ittifaman abbaa alangaa yoo gaafatu abbaan alangaa akka isaan hidhamanii jiran quba hin qabnu jechuun deebii kennuunsaa miseensi maatii hidhamtoota himaniiru. Oduma wal fakkaatuun hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qilintoo jiran galmeen namoota 6 kan qondaalli siyaasaa abaa'uuf barreessaan kitaabaa Jaaliyaasoo Kabbabaa fi shamarree Taaddaluu Yoonaas keessatti argaman har'a mana murtii caffeetumaatti ni dhiyaatu jedhamee eegama. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Bosonni Oromiyaa bakkee garaagaraa gubachaa jiraachuun beekame. Bosonni Oromiyaa kanneen akka bosona Jibaat, Cilaaloo, Asobootii fi kanneen biroo yeroo wal fakkaataatti gubachaa jiraachuun beekame. Bosonni Jibaat hanga ammaatti heektaarri 1000 gubatee kan jiru yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa waraana adda bilisummaa Oromoo kan inni Shanee jedhee waamutu keessa jira jechuun gubaa jiraachuu keessa beektonni himaa jiru. Naannoo bosona gubachaa jira jedhame kanas waraanni mootummaa buufatee kan jiru yoo ta'u nama ibiddicha dhaamsuuf garas imalu kamuu of irraa deebisaa akka jirantu dhaga'ame.
Dulli finxaaleeyyii Amaaraan Oromoota dheengadda paarlamaa keessatti dubbatan irratti banamuun gabaafame. Kibxata paarlamaa Itoophiyaa keessatti waraana Oromoo Walloo irratti milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraatiin baname balaaleffachuun uummata bakka bu'aniif kan dubbatan obbo Muhammad Hassanii fi aadde Aminaa Idris irratti dulli harcaatota sirna Minilik banamee jiraachuun ifoomee jira. Miidiyaan Waaltaa jedhamu kan imaammata mootummaa biyya bulchu gabaasaa oolu akka jedhetti miseensonni paarlamaa kanneen biroon miseensota paarlamaa kibxata haasaa jibbiinsaa dubbatan irratti mootummaan bu'uura labsii haasaa jibbiinsaa biyyattiitiin tarkaanfii fudhachuu qaba jedhanii jiru jechuun gabaase. Kana kan gochaa jiraniif Oromoon dhugaa isaa dubbatu akka haasaa jibbiinsaa dubbatetti lakkaa'amuun adaba dabaa itti kennanii kanneen akkuma obbo Muhammad Hassanii fi aadde Aminaa Idris quuqamaa fi aantummaa sabaa qabaachuun paarlamaa sana keessa jiran sodaachisuun afaan qabuuf itti yaadamee kan hojjetamee jiru ta'uun beekamee jira. Muummeen ministeera Abiy Ahmedii fi Pireezidaant Isaayyaas Afwerqi xiyyaara gatii qaalitiin fayyadamaa jiraachuun isaanii baramee jira. Gabaasa dabalataaf Oliifan Marga. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fi michuun isaa Pireezidaant Isaayyaas Afwerqi xiyyaara kiraan isaa gatii qaalitti fayyadamaa jiraachuu isaanii odeessa aviyeeshinii biyyattii irraa argame ni ifoomsa. Imala hooggantoota kanaaf deeggarsa kan taasisu Imireetii Arabootaa yoo ta'u, xiyyaarri isaan fayyadaman Royaal Jet jedhamuun kan beekamudha. Pireezidaant Isaayyaas Afwerqi baatii onkoloolessaa keessa gara Itoophiyaa kan imalan xiyyaara kanaa yoo ta'u, muummeen ministeera Abiy Ahmedis kaleessa xiyyaara kanaan gara Asmaraa imala taasisuun isaa beekameera. Kaleessa muummeen ministeera Abiy Ahmed gosa xiyyaara Boeing 737 BBJ Royal Jet A6 RJV jedhamu kanaan gara Asmaraa kan imale yoo ta'u, kiraan xiyyaara kanaaf baafamu jetti qarshii miliyoona 30 ta'uun gabaafameera. Tibba uummanni Itoophiyaa sababa wal waraansaan balaa hamaa beelaaf kufaatii dinagdee ulfaataa keessa jiru kanatti hoogganaan biyya tokkoo kiraa xiyyaara isaa qofaaf maallaqa amma kana jetti qisaasuun miidhama hamaaf biyyattii kan saaxilu ta'uun beekameera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Tigraayitti loltoonni nama 4 kararratti ajjeesuu ijaan arge jedhe MSF. Tigraay keessatti loltoonni wayita namoota 4 konkolaataa irraa buusanii achumatti ajjeesan hojjettoonni isaa ijaan arguu dhaabbanni gargaarsa MSF jedhamu beeksise. Taateen kun kan ta'e Bitootessa 23 2021 yoo ta'u, hojjettoonni MSF Maqalee irraa gara Addigiraat imalaa akka turan hima ibsi dhaabbatichi baase. Karaa irratti haleellaa loltoota Itoophiyaa irratti raawwatame fakkaatuun loltoota ajjeefamanii fi madaa'an akkasumas konkolaataa waraanaa abiddi itti qabate bira gahuu himu. Wayita achi gahan loltoonni Itoophiyaa bakka sana turan konkolaataa minibaasii geejjiba uummataa 2 isaan duubarraa imalaa turee fi konkolaataa MSF dhaabsisan. Imaltoota minibaasiiwwan keessa turan akka bu'an erga dirqisiisanii booda dubartootaa fi dhiirota adda baasanii dubartoonni akka deeman yoo hayyamaniif dhiirota 4 garuu battalumatti rasaasan ajjeesan jedhe MSF. Eertiraan loltoota ishee daangaa Itoophiyaa keessaa baasuuf walii galte. Eertiraan loltoota ishee daangaa Itoophiyaa keessa jiran baasuuf walii galuu ishee muummeen ministeera Abiy Ahmed beeksisan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Kamisa gara Eertiraa kan imalan muummeen ministeera Abiy Ahmed Pireezidaant Isaayyaas Afwerqi waliin mari'achuuf mootummaan Eertiraa loltoota isaa daangaa Itoophiyaa keessaa baasuuf walii galuu himan. Battaluma loltoonni Eertiraa gadhiisanii ba'aniin raayyaan ittisa biyyaa bakka bu'ee daangaa tiksuu eegalaa jedhan muummeen ministeera Abiy Ahmed ibsa ganama kana baasaniin. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti sarbaa mirgoota namoomaa yakka waraanaa yookaan yakka dhala namaa irratti raawwatamu ta'uu danda'u raawwataniiru jedhamuun qeeqamaa jiru. Kana hordofuunis loltoonni Eertiraa naannicha keessa akka ba'an Ameerikaa fi Yuunaayitid Neeshin dabalatee biyyoonni kaanis dhiibbaa uumaa turan. Biyyoonni lamaa yeroo dheeraaf loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti lolaa jiraachuu waakkataa erga turaniin booda kibxata darbe muummeen ministeera Abiy Ahmed loltoonni Eertiraa daangaa ce'uu ifatti dubbatan. Dubbii paarlaamaa kibxata darbee keessattis irra deebiin mootummaa Eertiraa galateeffatan. Dhaabbileen mirga namoomaa loltoonni Eertiraa lola kan hordofuun Tigraay seenanii magaalota Tigraay akka Aksum keessatti lammiilee nagaa irratti ajjechaa raawwachuu himu. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa guyyoota muraasa dura baaseen loltoonni Eertiraa Aksum qofa keessatti lammiilee nagaa 100 ol ajjeesuu mirkaneessuu hime. Mootummaan Eertiraa kan loltoonni isaa Itoophiyaa keessa akka hin jirre waakkataa ture. Sarbama mirgoota namoomaa loltoonni isaa raawwatan jedhames dhara jechaa ba'e. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. ODUU biyya alaatiin Pireezidaantiin US Joe Biden dhimma godaantotaa irratti xiyyeeffannaan dubbatan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden erga aangoo qabatanii ibsa yeroo jalqabaaf miidiyaaf kennaniin waa'ee godaantotaa irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Akkasuma Pireezidaant Baayiden rakkoo godaantotaa furuu irrattis xiyyeeffachuun ibsa kennanii jiru. Lakkoofsi godaantotaa daran dabaluun wal qabatee rakkoo daangaa kibba Yuunaayitid Isteetiif Meeksikoo gidduutti mudachaa jiru furuuf akka hojjetan himan. Bakka kanatti daa'imman 17,000 caalan giddugala mootummaan qopheesse keessa kaa'amanii jiru. Rakkoo kibba biyyattiitti godaantota mudate kanaaf bulchiinsa Doonaald Tiraamp yakkan Baayiden. Tibba qorrammaatu keessa lakkoofsi godaantota gara USA seenanii dabaluu waan haaraa miti ka jedhan Pireezidaantichi Baayiden rakkoo daangaa kibba US fi Meeksikoo gidduutti mudate kan uume garuu rakkoo bulchiinsa Doonaald Tiraamp jedhan. Haalonni humnaa ol ta'an kanneen akka balaa uumamaa yakkaaf rakkoon dinagdee lakkoofsi godaantotaa dabaluuf sababoota ijoo ta'uu kan eeran Pireezidaantichi giddugalli baqattoonni keessatti hidhamanii jiran yoom gaazexeessitootaaf banaa ta'a gaaffii jedhuuf deebii gabaabaa kennan. Wanti hundinuu iftoomina akka qabaatuuf kutannoon hojjenna. Waan hundayyuu ilaaluuf carraa ni argattu jechuunis himan. Yoomirraa akka ta'e garuu hin ibsine. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Daawwattoota keenya oduu saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.